Hordoftoota Roosiif Akaadaamii akkam jirtu nageenyi badhaadha babaaroo fayyoo nageenyi waaqaa isinii baay'atu. Akkuma yeroo darbee oduu baasaa bilbaasaa takka qabadhee isinii dhufaa jedhee ture. Akkuma san oduu baasaa bilbaasaa warri dhageettan karaa FB karaa miidiyaa sooshaal miidiyaa jechuudha. Karaa isaa isinii gadhiifamee ture. Karaa isaa ilaalaa turtane karaa sagalee jechuudha. Sagalee isin dhageessaa turre. Adda immoo karaa suur sagalee yookaan karaa viidiyootiin warra san qabannee isin dhimneerra. Abbaa maatii sanii itti bilbilaan arganne akka isaan magaala Bulee Horaa dhufanii intervii kennanuufi isinii gooneerra. Akkuma san yaada isaan dubbatan bal'aa jira. Yaadota garaagaraa kakkaasanii waa akka malee namatti toluu fi garaa nama nyaatu. Bacaasaa asirratti dubbataniiran. Isinillee haga dhumaatti karaa miidiyaa keenyaa kana hordofaatii yookaan caqasaatii waa isaan jedhan sirriitti hubadhaa. Okay, galatooma ani maqaan kiyya Tekkelloo Waddeessa Boruu jedhama. Bakki an jiraadhu godina Gujii Lixaa aanaa Dugda Daawwaa ganda Mokonisa magaalaa keessa. Bara jalqabaatii fi mana barumsaa galee adoo baradhu mana barumsaa illee baradhaa waaqallee tajaajila. Adoo tajaajilu karaa fuudhaa kanaan waaqii waadaa bacaanaa galaa ture. Warra keenya keessa immoo warra keenya bara jalqabaa gubbaatti sheexana falanii nama gurguddaa karaa nama 8 sheexanni warra keenya fixe. Erga inni fixeen booda achi keessa arga dhugeeffanneen booda osoo danda'e haaloo baasa jedhee tajaajila jalqabe. Erga tajaajila jalqabeen booda immoo kenna raajii kanaan ka'ee agalaagalaa ture. Mana barnootaa baradhaa adoo tajaajilu waa'ee maatii tolfachuu fi waaqee nana dubbatu gara waggaa 3 dubbataa ture. Erga tina gortee si gora addunyaa si mul'isa anuma kanaan jedha. Addunyaa si mul'isa. Tidaarii godhattee fuuteen gara kaanii lammii addaa si kennadhaa ture. Lammii addaa. Namni addee duucha ittiidha. Nama addaa jedhaa dhaqee tajaajila asii Arbaa Minci dhaqe. Erga Arbaa Minci dhaqee agalagoo tokko karaa keenya sanii yeroo dhufanii agalaagalanii waaqni dubbii jalqabe. Nama kana akkana jedhee natti gortee xaalli si goreera. Wasii tolchaa jedhee waaqni. Wasii tolchaa jedhee. Amma kaayinaa kana fuudheera. Haga waggaa 3 duuchaa lammii addaa ture. Arbaa Mincitti immoo anaa fuudhee lafa san dhaqee jiruuni isa jalqabaa gubbaatti dura sii kennadhe. Dura sii kennadhe sunu nama adii jedhu. Nama adii maqaasii orjinaali jettee baachaa. Lammeessoo mucaa dhalata. Mucaan kun nama gurraacha. Afaan Oromoo hin beeku. Hayyuu biyya alaa jedhe. Gaafa kana reefuu fuudhee waajibaa. Sanii waan kan duuchaa dhagaa turre achi gallee deemtee dhalatte. Erga sin dhalatteen booda haadhotiin deessisuuf bira dachaan kuuni yoo arganu hin baqatan. Haadha kiyya qofaa bira hafee waan kaan an dhuranii kan hin dhaasani. Achiin booda deennee ani barnoota kutaa 10 baasee achuma dhaabee gara tajaajilaa kaaniin gara Arbaa Minci gadda bareechan. Waggaa hedduu lafsan turee ka'ee bara gaddaa jalqaba gubbaatti immoo gara asii aanaa Dugda Daawwaa kana deebi'e. Ergaan deebi'een booda bara gaddaatiin jalqabee waaqii yerooni ilmaan kun mul'attu yeroon geette jedhee amma haga guyyaadhaa kanatti immoo waaqni gargaaree haga guyyaadhaa kana dhufnee jechamu. Ijoolleen tuni gaafa dhalattu daa'imti tuni jechuudha. Bifti isaanii akkam turane nafi isaanii kalorii isaanii maammaan fakkaatu. Gaafa dhalatan saniin jalqabanii kalorii isaanii akkanan turre. Amma haala qilleensaatti jirjiiree akkana ta'e malee erga aduun baatee naannoo isaatii 4 ga'een booda ila kana cufatti dandeettii hin deemtu mana deebisanii dukkana keessa irra lafa dhagarti gaafsanii akkuma dhufaa mul'uttee akkuma guddataa deemtu aduun garagaraa irraa oolti bakki jireenyaa baadiyyaa raa keessa waan kanaan takkaate immoo haalli kun immoo hagana deeme malee karaa lafaa ijuun dhagartu ilti suni akka dhichee keessa fidde malee dhaga isaatii cararraa aduu 4 jedhee latti inaanii akka ila cufatti. Ila cufattee. Amma si waggaa meeqa? Amma sin waggaa 9. Waggaa 9 mana barnootaa galteetti? Hin galle. Okay. Mucaa hoo yeroo dhalatu akkam ture mee haala isaa? Mucaan erga dhalate
nafisa kun rifeensa gaafa dhalatu akka rifeensa hoolee nafisa kun duuchaan rifeensa. Erga dhalateen booda ijoolleen yoo dhalattee amma lafa buutu takkaa bootti malee bootti inni immoo hin boonne. Calli qofa hidheeti yaa gara gaggalchanii ilaalanii handhuuranii maanii godhanii achiin booda erga deemee yoo harmalli hodhiidha amma sadillee buleen dubbatu hin ba'ullee. Cadhisee ta'e jedhaa dhaqee waan gaafa afaan baqaffatu lakki sababi nu dhufee jennee gara waggaa sadii ture kan dubbatiin achirraa yoo gaafa afaan baqaffatu qayoona faazar jedhee waan kan dubbatu jalqabe achuma waan kan dubbisaa walumaan dhufne gaafa kanallee yoo amma naa baa'u waan dhukaan tana beeka malee haatiin alaa inni dhufu ayaa mangirii jedha inni haadhaan jedhu haadha immoo hin dhageettu tuni hin dhageetti inni nasa yoo gadhaa dhadhaatee ka'ee hima haadhatti yeetu mana hin jirre gadhaa dhadhaata kayaam turistii azaa gibza yoo ta'e haatiin dhageetti achiin booda hundi sitaanti wanti teessaa yookaan dhaqee jarkeedha yoo siin mana hin jirre dhaqee jarkeena bisaanii dhadhaata. Jarkeena milikitaan bisan milikitaan hima. Jedhee as dhufee waan akkuma ammaa jedhu kana waan wantoota bebeekaanoo afaan Oromootiin gaafatee amma jedhee kan amma afaan Oromoo sirriitti dubbata jechuudha. Afaan ciccesina. Ingiliffaan jalqaba dubbatee afaan baqaffate. Afaan jecha Ingiliffaa san dubbata jechuudha. Afaan jalqaba afaan isaan baqaffate. Isaan baqaffate yeroo fakkeenyaaf jechoota Oromiffaan beeku barbaade. Ingiliffa. Change jedhee change biyya afaan Oromoodha. Change biyya afaan Oromoodha. Jechoota kaampaa jedhame. Waani. Inni amma kana fingeriin beeka gaafa jalqabaa. Change biyya afaan Oromoo quba jedhanii jedhanu alaabaan quba jedhee kaayee mataa fi amansiisa. Turee erga deebi'ee erga quba beekeen booda dhufee diisisinaa jedha. Change biyya afaan Oromoo jirjiire jedha. Qeenca jedha. Alaabaa amma akkasumaan wantoota amma jiran kana duuchaa naannoo erga fixeen booda immoo namni walii ooluu fi afaan dubbatamu afaan Oromooti iddoon keessa jiru baadiyyaa haaluma kanaan takaate amma laawudilii kan duuchaa amma qannasaa gadi bu'aa jiran amma afaan Oromoo irraa baay'inaan dubbatan jechuudha. Isin eessa afaan Ingiliffaa kana barattan? Amma namoota kulle obboleeyyan kiyya waan ta'eef warri keenya dandeettii qaban ta'amantaatii fi barnootaalee dandeettii qaban. Ambara jalqabaa gubbaatti mana barumsaan galiini sakkeelloo zayitii mootummaan baasu tokko jira. Sakkeelloo tana fuudhee karaa lo'a oolchee tsaafaa lafaa beekan. Mana barumsaan galii callisee tsaafa. Waan kana tsaafuu loo bidhaan namaaf nyaatan. Mana barumsaan galiin qubee baradhe. Qubee beeke akkasumaan bakka. Qubee beeke sakkeelloo tana fudhadhee loon bulaa oola. Karaa gubbaa barreessaa oola. Mana barumsaa galuu lafarra barreessa muka tsaafaa oola. Gaafa mana barumsaa galu akkuma nama kutaa 8 barreessa. Adoo jedhu yoona afaan kanallee yoona gaafa kutaa 2 3 gaafa kutaa 3 4 5 gaafa dhufu ijoollee kutaa 8 9 fa'aa atu right miles qalaya gargaraa liqimsee barreessa. Wanti kun adoo barnoota hin ta'in immoo uumamaan waan jiru. Waaqa akkas jedhee wanna ilmaan kanallee si kennee fi wanna afaan kanallee si kennee fi duraan jireenyi keetii yoo inni Itoophiyaa as keessaa miti. Jedhee waan kaan immoo waaqa waan dubbate kan duuchaarra nu geesse adhamma guyyaadha kanaan nu baase. Isaan barataneerani? Hin baranne isaan. Qofaa kutaa kudhanii barate. Gaafsalleeni tabarattillee gaafa ani fuudha jedhee tanootaan buti teeti isi jedhee maqaan atti himee gara mana sagadaa isin jirtuutti na ergee hun. Gaafa isin dhaguu mana sanbataa keessa jirti. Mana sanbataa jechuun hitsaanii diqqoo ganama. Mana sagadaa keessatti dhaggee anguddaa dheeraa tana diqqoo maan godha jennaan tanuma si guddisaa waaqee. Ergasii walitti dhuftaniin booda immoo lammii addaatti isinirraa baha haati mana keetii xiqqoo tanaa malee gurguddoo baratte tanaa muti. Ergasiin booda. Qilleensarra yeroo isaan Ingiliffa dubbatan sun isaani qilleensarra akka isinii oolu maafi hagammaa tursifanii? Guyyaa isaanii hin geenne yaadi waaqaa. Guyyaa sanii. Ammoo egaa yaadi waaqaa amma ijoolleen tun qilleensarra oolu siin jedheen duuba atilee keessa eeyyamee jechuudha. Yeroon geette jedhee waaqi amma qilleensarra oolcha jecha. Haadha mee maanti sii ta'ee innaan asi dhuftane? Waaqi waan baasanaa godhee taarriqachi bijji. Maantu sii ta'e? Waaqi gaafa durbummaa naan mana jiru waaqi naa dubbate. Waa addaa sii tolchaa garbicha akkanaa heerumta garbicha kakuu.
innaa heerumte gadaamessa keerraa waa addaa sii tolchaa jedhee waaqi dubbate. Eega caammoon ture anillee innillee yoona nuti wal argine na gaafatee innaa achiin booda na fuudhee waaqi dubbatee akkuma jedhe gaafa isa jalqabaa gaafa durbummaa ammana jiru waaqi dubbate milikkeeta kana mul'u. Eega heerumee jedhee waaqa akkuma isaan dubbataa ture. Isin yoona waggaan kun dhunnaan dhalatte bara 2006 dhalatte. Heerumi kiyya bara 2005 2006 dhalatte. Dhalattee beekaa guyyaa sanbataa dhalatte waaqi dubbatee akkuma inni jedhe sani waaqi tolche. Ani ammoo haga qaraallee waan biraa siyaa turre waaqi ammoo dubbatee yoona adda baasee akkuma sanii nama adii isinii kennadhee waaqi adda baasee dubbatee yoona akkasaan dhalattee akkasanii waaqi nu badhaase. Gaafa si amma dhalattu kana kolbaan bira jirtu kan ta'eef. Naayi bacaan bulguu dhalatee bacaa baqatanii bakka jennaa isiin dhalattee lafa buuteennaa an jecha waaqaatti naamuun mayeenaa handhuraa jedhee dubbadhe. Namirraa baqate? Namirraa baqate bulguu dhalatee jedhee naayi baay'een baqate. Nafi rifeensaaf mataa as jigeera. Mataan gara fuulaa jigee kun qaaciraa jigee akka waan qirtsii baasanii akkana jira. An jecha waaqaatti muummayeenaa handhuraadha. Warri bacaaniin baqatee an jecha waaqaa kaa yeroo siin gadhaa buutu kaa yoo hubadhu wanni bifa addaati. Jecha waaqaa kaan qabadhe waa jecha waaqaatti naa muummayeenaa handhuraadhe barri siin dhalatte bara 2006. Yeroo dhalattu kana? Nafisi kun mul'uuni akkuma addaati. Dabbasa nami duucha. Rifeensa qaba? Shubboo bakka. Nafarri? Qaamisi kun duuchaan shabula. Mucaa horamee waa'ee mucaa. Mucaan rifeensa gurraacha. Shabula bakka. Rifeensa akka buuqqataa gurraacha akkasi jira bakka dabbasaa. Nafa mul'uu? Nafi hundi isaa akkasi jira. Nafi isaa kun mul'uu? Rifeensa qofa bakka. Ammarraa bara. Akkuma gaafa jalqabanne dhalate afaan banatu. Afaan Ingiliziitiin jalqabe. Afaan caccasa. Afaan caccasa. Akkuma isaan dubbataa yeroo adoo deebi'een dubbatii waggaa 3 ture. Yeroo inni bishaan jedhullee intala beeka ani hin beeku naan waa akeekullee intala irra beeka intala ka'ee waan san tolchaa. Yeroo abbaan mana hin jirre intala ka'ee hojjetaa waan naa bishaan dheebotee jiraatellee isi cossaa. Yoo be afaan isaa isi beeka mal ani hin beeku naan dubbatu. Isaan walii galan. Isaan walii galan ifi beekee waan kan yeroo wanyaatullee naan dubbatu na beela'ee jette isiin dhageetti. Na beela'ee jedha. Inni waan tokko deebi'een dubbatii waggaa 3 ture. Amma kun reefi qajeelfatu jira malee. Yoo haga dubbatu saniyyuu isaan afaan isi irra beeka. Heddi. Kuhoo. Ichi kuhoo. Kuhoo. Nose. Kuhoo. Teeth. Hand. Kunoo. Leg. Kunoo hin beektaka? Finger. Ichi. Kuhoo. Gadhame. It's too much. Thank you very much. Galatooma maqaan kee Goolii Jaarraati. Obboleessi kiyya kana Tekkeloo Oddeessaa akka jedhamu kana guyyaa 4 dura wal argine nuti. Akkuma uummata walii argine hin beennu. Guyyaa 4 dura wal argine mana kee dhufee tajaajilaa fi mana kee bulee. Achiin booda seenaa kana natti haasa'e jechuudha. Seenaa kana gaafa natti haasa'u suuraa ijoollee sanii ka silkii fi keessaa qabu gara silkii kiyyaa dabarsee akkasiin anillee guyyuma sanbariyyaa wanni feesbuukii irra oolche jechuudha. Feesbuukii kiyya irratti fuula feesbuukii kiyya irratti poost godhe karaa saniini namooti baay'een koomentii irra kennaa ture. Namni biyya keessallee biyya alaallee bilbila isaaniillee achirra kaa'ee ture. Bilbila isaaniillee isaan qunnamaa turan jechuu isaanii bilbila. Bifa kanaanii wal dhagginee karaa kanaanii gara miidiyaa dhufuu danda'an jechuu. Kaa ammoo seenaa akkaataa dhufaatii ijoollee tana
isaanuu dubbataniiranii akka yaada waaqaarraa ta'e waaqi dubbatee adoo isaanii haadha manaatiin waliin fuudhin hin dura waaqi ijoollee akkanaa ijoollee lammii alaa ka afaan alaa dubbattu isinii kenna jedhee dubbatee akkuma sanii isaan afaan isaaniirraa dhageettaniirtanii anillee kanumarraa ka'ee fuula feesbuukii irratti poost godhee gara miidiyaa akka dhufanuu fi gumaacha godhee jechuudha. Kanuma wanni dubbatuu danda'u. Tanaan dura wanni wal beeknu hin jirtu jechuudha. Ichuun tajaajiluma dhufanii mana naannuma isaan qajeelfamumaan dhufan mana kiyya gaafa isa eessa turanii galaana turani guyyaa san galaana turanii galgala mana kiyya dhufanii naa bilbilanii akkasiin allee iddoo hojii ture gara mana kiyya isaan fudhadhe jechuudha. Isaaf obboleessa biraa tokko ture obboleessuun amma naannoo qarcaa jira addaan bahanii gara qarcaa galee kanumarraa ka'eeti malee nama duraan seenaa wal beekullee mutii lafti teennal yookaan biyyi keennal qottumallee waltan dhiyaatu isaaniin nama baadiyyaati akkuma dhaggitan kana ijoolleen tullee nama mana barumsaan galiin nama baadiyyaati. Tanaafi wama waaqa hojjete keessatti hirmaati isaa fi alleen gara miidiyaa akka dhufanuu fi gumaacha godhe jechuudha. Kanaaf galatooma isinillee. Okay, maqaan kiyyaa Barsiisaa Qumbii Dhaddachaa jedhama. Kan jiraadhu godina Gujii Lixaa Aanaa Daawwaati. Guyyaa har'aa bifa kanaan maatiin teennatuun miidiyaa guutuu biyyaarraa oolanii nutis carraa seenaa isaanii himuuf iddoo kan argamu kennaa fi guddinyee Waaqallee galateeffannaa. Isinis ogeeyyiin kaameraatii fi obboleeyyaan teenna carraa kanaa fi miidiyaa kana irratti carraa arganne akka haasofnu carraa kan nuuf kennitanii galatooma isiniin jenna. Isaanii inni obboleessa kiyya abbootiin obboleeyyaanii anamma yeroo ammaa kana inni barsiisaa kiyya ture. Yeroo kutaa 6 qofa baratanii gara barsiisummaatti seenanii yeroo duri kutaa 6 qofa baratanii barsiisummaa eegalan yeroo durii sanii barsiisonni baay'ee waan hin jirreef naannoo baadiyyaatti kutaa 6 qofa baratanii gara barsiisummaatti deebi'anii qubee abacaadaa isaanitti nu barsiise jechuudha. Anama barataa yuunivarsiitii Ambooti akkasumas dura bu'aa mana barumsaati. Ijoollee isaan barsiisan baay'ee isaanii injiinaroota yuunivarsiitii Bulee Horaa kanarraa siivil injiineriin kan eebbifaman guyyaa eebbifiin immoo seenaa isaanii kaasaa turanii baay'ee jira jechuudha. Kanumarraa ka'anii immoo umurii ijoollummaa isaaniirraa jalqabanii waaqa tajaajilaa akkasumas lammii hedduu barsiisaa turanii yeroo ammaa kana waa isa ajaa'ibu mana barumsaa ganda Mokkonniis magaalaa keessa argamu manneen barnootaa 2 yeroo ammaa kutaa 1-8 kan qabu bosona keessa isaan kiriiti godhanii muka jalatti adoo barsiisanuu dhaabbanni garaa garaa dhagganii mana barumsaa piroojeektiin adda addaa ijaaree manneen barnootaa idilee kan ta'an baay'ee jira jechuudha. Bara 1997 mana barnootaa Mokkonniis magaalaa muka jalatti adoo isaan barsiisanuu illee barataa achiiti. Adoo isaan barsiisanuu dhaabbati mootummaa dhaggee manni barumsaa sun yeroo ammaa kana mana barumsaa wiirtuu CRC'ti jechuudha. Akkasumas mana barumsaa Duugaa kan jedhamu CRC Mokkonniis magaalaa keessa akka argamu salleen naannoo cherchiitti jalqabanii cherchii keessaa immoo lafa uummataa gaafatanii yeroo sallee isaan barsiisaa achiiti jechuudha. Anama dura bu'aa mana barumsaa Duugaa sanii jechuudha ammaan tanaa jechuudha. Akka hiriyyaatti akka maatiitti immoo cimina qabsoo isaan qaban tajaajila isaaniirraa akka naachuraal giiftii dandeettii sammuu isaan qabanuuf immoo leeccalloon jiru haali faamilii akka isaan baratanii milkaa'uu isaan hin taasisne nuti immoo ijoollee hiriyoota akka baratanillee baay'ee jira yeroo nu gorsinu yeroo nu deeggarru isaan gara tajaajilaa kana gulatti waan nurraa maqanuu fi karaa barnootaa kanaan immoo barnoota xumuruu hin dandeenye kun immoo fedha waaqaati jennee itti dhiisne jechuudha nullee kanuma. Waa'ee ijoollee sirribbeenna jirra faamilii waan ta'eef wal beennaa akkasumas kennaa addaa kennaa waaqayyoo tennee fudhannee laangweejiin immoo ispeeshaalii amma daa'imni suni afaan Oromoo xiqqoo dubbatu suni ammaayyuu teenshinii ijoollee baadiyyaati waan ta'eef malee afaan Oromoo ni dubbatu yuun caccabsaa jechuudha. Akkuma faazerii isaanii jedhan Ingiliffaan yeroo jalqabaatee afaan saaqatanii afaan Oromoo itti hiikkatan sallee akka amma isaan naannoo Gujiitti akka Wallaggaatti akka Arsiitti laangweejii kiliiriin godhanuu jechuudha. Akkasii kun immoo nuti haalli qilleensa naannoo haalli nyaata isaanii iddoon jireenya isaanii baay'ee puru wanni qulqulluu waan hin taaneef qilleensi naannoo ijoollee tana wanni godhee impaakti godhee jechuudha dhiibbaarra godhee sanaa malee silaa seenaa ajaa'ibaati kun kennaa waaqayyooti galatooma isiniin jedha. Ishi galatooma jedha alleen warra sagantaa kana akka roosii fi kanarra nu affeertanii fi namoota asii argantan hundaan galatoomaa isiniin jecha
alleen fedha waaqaa teetee maatii kana walii asitti argame obboleessa isaati jechuun maqaan kiyya barsiisaa Tukkee Geedoo Boruu jedhama. Seenaan obboleessa kana akkasuma akka duraan seenaa isin dhage'aa turtanitti tajaajilaa ture. Waaqa tajaajilaa ture. Barnootaalleen gara tajaajilaa kana yeroo dhufuun durallee barnootarra ture. Kutaa 4 barataa jiraata. Gandi mokkonniisaa isaa already yeroo san womaan qabu. Saatalaayitii wayiillee hin qabu. Mana sagadaa keessatti abacaadaa akka ijoolleen barattu taasisaa ture. Dhaabbati manni barumsaa dhaabbata waan ta'eef dhaabbati 2 walitti hin ta'u jedhanii muka jala baasee barsiisaa ture. Gaafa barsiisu kana mootummaan waa isa beeku hin qabu. Inni fedhii isa keessa jirtuuf jecha mana barumsaa kana akkanumaan muka jalatti yookaan akkasuma daasee wayii jaaree hojjeta. Ifii kutaa 4 barata. Neecheriin aktiivii waan ta'eef malee nama barsiisuu hin dandeenyetti barsiisaa ture. Gaafa barsiisu kitaaba manni barumsaa yeroo san aanaa kana jala jira aanuma bulee horaa jala jiranii gandi mokkonniisaa sullee mana barumsa quyyaarraa dhufe ifi ergifata. Ergifatee kitaaba akkanaa naa ergisaa kutaa 1 kutaa 2 jedhee haga sadarkaa kutaa 3tti barsiisa. Barsiisee achiin booda gara mana barumsaa quyyaa kaanti fide akkaataa san ijoolleen inni barsiise kun ragaa argatanii gara kutaatti aanutti akka ce'an gula dhufee ka'ee kennaa ture. Achirraa mootummaan adoo hubatiin isuma akkasuma barsiisu kifiltii tokko kan qanne dhamaatiif dadhabbii baay'een barsiisaa ture. Gula dhufee mootummaa argee takkattuma eeguma arge manni barumsaa idilee achirratti akka ijaaramu taasisan. Inni naannoo mana 90mootaa keessa barsiisaa ture. Naannoo 93-4 kana barsiisaa ture. Ergasii manni barumsaa beezikaalii bu'uurumarra bara 1997 manni barumsa idilee mokkonniisa magaadaa jedhamu jalqabe. Ijoolleen gaafasii barsiise nutilleen ijoollu manni barsiisaa akka carraa teene barnootaan isaan dursine nullee namuma inni barsiise jechuudha. Kanaaf seenaa akkanaa qabaa. Ergasii waaqa tajaajilaa turanii fuudhalleen sagantaa tajaajilaa barnootaa kan gula turanii xiqqoo turanii fuudhanii eega fuudhanillee waaqi akkana dubbataa ture kan inni fuudhaaf filatelleen dhoggaa ture. Daa'imman akkanaa isinii kenna. Daa'imman kun keleriin isaaniitiif dubbiin isaaniilleen kalammii kanarra addaati jedhaa waaqi dubbataa ture. Eegas gaa'ela dhaabbatanii eega isaan gaa'ela dhaabbatanii daa'imman kun dhalatan. Daa'imti tun gaafa dhalattu nafi si'i rifeensaa adii rifeensa si'iitii fi qaami si'illeen kelerii tokko qaba. Adii already adii. Akkasuma adoo nama addaati lammii addaati bulguu uree jedha. Namoonni naannoo ammallee yeroo isin ergaafamaatii deemtu gula naannaa daawwatti. Ijoolleen adaalaa gula naannaa daawwatan. Orjinaal jedhaa duchiisaa ijoolleen taphachiisaa itti siqaa daawwatu. Eegas daa'imni xiqqaan dhiiraa kulleen dhalate kun kan dhalate immoo afaan hin dubbatu. Yeroo amma kun maali jedhu kuni maali jedha malee looga akka nama Gujii keessa dhalateetti taanjaabilii looga Gujii sirrii hin dubbatu jechuudha. Kun immoo ergaa waaqaatti ta'ee bifa kanaan kiliir godhee hin dubbatu. Looga Gujiitti dubbatee hin danda'u jechuudha. Akka nama naannoo Wallaggaatti yookiin Arsii Shawaatti dhalatee loogi isaa ciccitaa jechuudha. Yeroo dubbatus hagi beeku sunuu akka nama looga biraa beekuutti akkasitti dubbata. Looga naannoo Gujii kana sirreessee dubbachuu nama hin dandeenye ture jechuudha. Kun ammoo hojii waaqaa gochaa hojii waaqayyoo ta'uu asirraa mirkaneeffanne jechuudha. Abba. Aki hangafa namni posti godhe Facebook irratti dubbatuuni boodichi jaarraadhama. Inni posti goonaani argee ani isaa dawwale komentii achi jala kennameeru sobaa wanni kun sobaa jedhamee bacaan jala barreesse. Ati kanaaf maan jettame warra miidiyaa sana dhaggee wanni kun sobaa wanni kun teessee jirtu ijoollee akkanaa lolii fayyadu maan jetta. Ani amma kana wanni an jedhu waan kana waaqi qara dubbataa ture hin jettu. Erga dubbataa ture booda ammoo waaqi immoo hojii ifi raawwate ijaan dhagge. Ijaan dhagge kan soba jedhaniif illee immoo waan bira dhaqqabanii hin dhagginiif malee inni kun immoo dhugaadhaan. Waan dhugaati.
jetta. Eh, Waa'ee ijoollee sana maal dubbatu? an ka jedhu gaafa waaqi dubbataa ture erga nama tolcheen booda yeroon ga'e qilleensa gubbaa akkasiin baatu waaqi eeyyame. Erga inni eeyyameen booda amma inni yaadina keessa jiru akka yaadi waaqaa jedhalletti yoo danda'ame amma bakki jireenya kennaa baadiyyaa waan ta'eef akka deeggarsi yeroo godhameefi ilmaan kanaaf biyya keessa ta'e biyya alaa ta'e waaqi waan duruu dubbatee tolcheefi biyya keessa ta'e biyya alaa ta'e waan waaqi tolcheefinnaa waan hooggantoonni jiran tolchan nuti hin barbaanne. Ati namni si qarqaaree ilmaan tanatu sirraa fuudhamee. Hin fedha.